አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። በቪዲዮ ላይ የምትመለከቱት መልካም ወጣት ሚሊየን ፎሎወር ያለውን ዩቲዩብ አካውንትና ሚሊየን ፎሎወር የነበረውን የቲክቶክ አካውንቱን ዲሊት አድርጓል። ለምንድነው ዲሊት ያደረገው የሚለውን እነግራችኋለሁ። አዳምጡኝ እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ድረስ። ይህ ወጣት ሐሰን አቢድ ይባላል። ፓኪስታናዊ ነው። ሚሊየን ዩቲዩብ ፎሎወር እና ሚሊየን የቲክቶክ ፎሎወር የነበረው ወጣት ሲሆን ይህ ወጣት በቅርቡ ሁለቱንም ዩቲዩብንም ቲክቶክንም አካውንት ዲሊት አድርጓል። ዲሊት ያደረገበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው ካላችሁኝ የቅርብ ጓደኛው በመኪና አደጋ ይሞታል። ከሞተ በኋላ ከቆየ ከሳምንታት በኋላ በህልሙ ይመጣበታል። በህልሙ ይመጣበትና ቀብር ውስጥ ሲቀጣ ያያል፣ ሲሰቃይ ያያል። በጆሮ አይረን አፍስሰው ሲያሰቃዩት ያያል። ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ያጣና መተኛት እየፈራ እየተሰቃየ ይቆይና መጨረሻ ላይ በድጋሚ አሁንም ወንድ ጓደኛውን ያየዋል። ሲያየው ለሁለተኛ ጊዜ ሲያየው የማናገር እድል አግኝቼ ነበር ይላል። ለምንድነው እንደዚህ የምትቀጣው? በጣም ጥሩ ሰው የነበርክ ሰው ነህ። ሰውን አዛም ማታደርግ ሰው መልካም ባህሪ ያለህ ጥሩ ወጣት ነህ። ለምንድነው የምትቀጣው ብዬ ጠየቅኩት ይላል። ሚውዚክ ማይ ብራዘር፣ ዘፈን ነው እንደዚህ ያደረገኝ ወንድሜ አለኝ እና ሰደቃ ጃሪያ የሆነ ወንጀል ነው አለኝ። ከዛ በኋላ ሳጣራ ኢንስታግራሙ ላይ ሚሊየን ፎሎወር የነበረው ሲሆን እሱም እንዳለ በቪዲዮቹ ስር የተለያዩ ሙዚቃዎችን እያቀናበረ ይለቅ ነበር። ላይኮቹና ኮሜንቶቹ እሱ ሞተው እንኳን አላቆሙም። ከዛ በኋላ ቆይቶ ነው የገባኝ የጃሪያ ወንጀል ያለኝ ነገር ሲን ጃሪያ አለኝ ይላል። እና በዛ ተነሳስቶ ነው ይህ ወጣት ሚሊየን ፎሎወር ያለውን በሺዎች የሚቆጠር ዶላር በየወሩ ጀነሬት የሚያደርግለትን አካውንት ዲሊት ለማድረግ ወስኗል፣ ቲክቶኩንም ዩቲዩብንም። በዚህ አጋጣሚ ለወንድሞችና ለእህቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ቲክቶካችሁን ዩቲዩባችሁን የምትጠቀሙበትን አጠቃቀም በጣም እየተጠነቀቃችሁ፣ ራቁታችሁን እየጨፈራችሁ ዘፈን ከፍታችሁ ሱብሃንአላህ መሞት አይቀርም። ይሄንን ነገር ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። ሐላል ነው ዘፈን እስከ ማለት የደረሱ ወንድም እህቶች አሉና ሱብሃንአላህ። ከዚህ ከሐሰን አቢድ ወንድማችን ተማሩ። ኢንስታግራም አካውንቱን አስቀምጥላችኋለሁ። ታሪኩን እዛ ላይ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega video akkuma jalqabaarratti argitanii kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaatiif namoonni tokko afaan warra soddaa warri hin nageenye jechuudha. Namni kun nama beekamaa, nama miliyoonaan follow miliyoona, subscribe miliyoonaa fi akkasuma gara Instagramiitiin illee nama miliyoona qabudha jechuudha. Nama beekamaadha. Egaa hiriyaan isaa tokko biraa boqatee akka gara fuula Rabbii deemee achitti immoo akka adabamaa jiru subhanallah manaamaan hin arga jechuudha, abjuudhaan jechuudha. Sanaan booda hingaafata jechuudha. Egaa gaafatee maaliif akka kana adabamtee yeroo gaafatu ani duraan muuziqaa dhaggeeffadhan ture, akkuma muuziqaa dhaggeeffataa akkasuma immoo gara sooshaal miidiyaa adda addaa irratti gadhiisaa ture akka sayyi'aatii jaariyaa jechuudha. Natti ta'e jedhee nama kanaaf hin deebisamne sun achumaan viidiyoo haa dileetii ofirraa godha jechuudha. Fooloo miliyoona qabu huma hundaa dileetii godhe jechuudha. Rabbiin nu haa qajeelchu. Viidiyoo itti aanutti darba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغاني في رحمن ربي بكجر تمرت سنة كابو جتون كن كيرو ميديا دام دبائي كيستي نموني لما جاللان قبماني مراجع جراجون ساني همميم مكان ساني توكو عبدو حسين كنجدامو سمية تصفائي كنجدام تكان يروديو كيسا أمانتاه مسلمة رفته isir rah jalalina kabirah yokan kirorsi lugah yokan immo hudeno fajjesa yokan immo baritin of darba jechun maracha jirachun sani hodonu da kabejiram kanuma jidduudhaan sumayyaan dhuftee yaada isiin kennite irratti an yeroo dhiyootti gara muslimaa waanan dhufeef amantaa kiyya jabeeffadhe gara quraanaatti jabaachuun qaba malee yeroo jaalalaa fayyamuu hin qabu jechuun ibsitee jirti. Kee jalqaba irratti an abdii kanan jaaladhu jaalala obbolummaa Oromummaa fi jaalala obbolummaa Islaamummaatiin jaallaa ammas wallaahi hunda keessan waanii
kan na jaallatanis kan na jibbitanis hunda keessanii rabbumaaf jechanis hin jaalla jechuudha. Abdiilleen ani bulummaa islaamummaati malee waan baraan gudduu hin jiru. Jaarsa koo naa taa'ee hin jaaladhullee iyyaalullee jechuudha. Takka lammaffaa immoo nikaa namaa sirra jira itti nikaa namaa sanarra hin jiru. Jaalallees qabadhee hin jiru. Bakka kanatti ani nama barataa jirudha waan ta'eef nama bultee qabachuudhaaf yaadaa jiru miti. Yaanni koo kanaadha. Kanaaf sooreeshi. Hayyee harka fuudhee akkam jirtu fayyaa keessanii mee hanga dhumaatti na dhaggeeffadhaa. Keessattuu ijoolleen keenya biyya bakkee jirtan yookaan biyya alaa jirtan jechaadha. Mee gorsa gabaabduu tokko isin gorsuu barbaadeetani. Innis sin caalaa waa beekee osoo hin taane tarii waan tokko yoon si yaadachiisa jechuu barbaadetanii. Innis baay'een keenya ijoollee baadiyyaati. Keessattuu ijoolleen Oromoo jechaadha. Baay'een keenya baadiyyaa keessatti kaan loon tiksaa, kaan qotiisa qotaa, kaan immoo haadhaaf abbaadhaa qoraan cabsaa bishaan waraabaa guddanne. Amma immoo hiree garaagaraatiin kaan biyyoota Arabaa, kaan biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa garaagaraa keessa facaanee argamne jechaadha. Maal jechuu barbaadetanii maaliif kana haasoftanaan jechuu dandeessu? Innis maal jechuu barbaadetanii? Yeroo kanatti jechaadha maatiin keenya baadiyyaa keessa jiran, haati keenya baadiyyaa keessa jirtu, abbaan keenya baadiyyaa keessa jiru. Yoo nuti bilbiluu fi baanne baay'ee qalbiin isaanii nutti rifata. Maal jechuu barbaadetanii maatiin keenya yeroo asii ol miiskoolii nutti godhu yookaan miiseejii nutti barreessisu waan maallaqa qofa nurraa barbaadee nutti bilbilu nutti fakkaachuu danda'a. Garuu sana sammuu keenya keessaa balleessuu danda'u qabna. Sababni isaa maatiin keenya sagalee keenya dhaga'uu barbaada. Sagalee ilmoo isaa dhaga'uu barbaada. Kanaafuu haadha kee yoo baay'ate torbeetti yeroo tokko yoo xiqqaate torbeetti yeroo tokko bilbiltee fi sagalee kee dhageessuu qabda. Abbaan kee sagalee kee dhaga'uu barbaada. Nyaataa dhugaatii caalaa, gammachuu isaa caalaa, maallaqaatii ergituu fi caalaa sagalee kee dhaga'uu barbaada. Kanaafuu haadhaaf abbaa keessan bilbilaati dubbisaa. Qalbii isaaniis ni cabaa. Warra haadhaaf abbaa qabdan haadhaaf abbaa keessan yeroo isaan lubbuudhaan addunyaa kanarra jiran kunuunfadhaa. Amma yeroo isaan lubbuun jiran waan nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Booriftaan yoo lubbuudhaan darban wanni irra ta'e kun booriftaan baay'ee nu gubuu danda'a. Yeroo qabnutti fayyadamnu. Warri immoo haadhaaf abbaa hin qabne Rabbi rahmata isinii haa godhu. Tarii kanaan dhaqabnee jiraachuu danda'a. Tarii kan abbaa hin qabne jiraachuu danda'a. Rabbi kan jannataa isaan haa godhu. Kan biraa dhuma irratti dhaamsan dabarsuu barbaadu hordoftoota amantaa Islaamaa ijoolleen keenya biyyoota garaagaraa keessa facaatanii jirtan waan kana qalbiitti na qabadhaa. Yoo irraanfattan akka yaadattan barbaadetan innis maatiin keenya baadiyyaa keessa jiraatu ji'a waan duraa eeguu danda'a. Keessattuu yeroo Ramadaanaa waan duraa eeguu danda'a. Tarii tambirii erguu dandeessu, zayitii bittanii erguu dandeessu, daakuu bituu dandeessu yookaan immoo waan sooma qabaadhaaf ta'u baay'ee ergitanii barsiistaniitu ta'uu danda'a. Yookaan ollaadhaa waa bittanii barsiistaniitu ta'uu danda'a. Kanaafuu bara kanas waan akkanaa isinirraa eega waan ta'eef yoo dandeessan haadha keessan, abbaa keessan, maatii keessan gamanumaan yaadadhaa qalbii isaanii gammachiisa. Ergaan koo kun yoo isin mufachiise nuuf kolchaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaalladha.